uffanni sirraa bareeda maashaallah. Maal bakka bareeda mee deemas. Bakka bareeda. Mul'uun ta'a. Maayati. Inta mul'uun. Kophee tana bitaa si shakkii kophee irraa lafa dhooftee xaaxaa keessa nu galchin. Boorsaa jijjiirame. We have direct in activity. You connect complete. You currently. Boorsaa kami kayyaran? Ayo jira. Bakka ta'ee jira lubbuyyee. Kana baradhu. Boorsaa gurraacha godhi. Boorsaa kophee waliin wal fakkeessi. Kopheen kee gurraacha. Inta gama. Kopheen kee gurraacha. Kopheen kee gurraacha. Kopheen kee gurraacha. Labu. Nandageessu. Bakka ta'e baay'ee hin sodaadha bannaati. Hin sodaadha bannaati. Dhiqasha deemi. Kopheen kee akkam jira diriirri isaa? Blue black jedhani. Blue black. Boorsaallee blue black kenneef qaba. Kana. Boorsaallee blue black kenneef. Enggak lu punya benar. Amma kanan jaalanne ani. Dabala. Inna ya kuno. Amma kanan jaalanne ani. Amma black waradu blue black yo ta'e boorsaallee blue black kenneef nabse. Oka camma gurraacha godhiif. Enggak. Indageessu. Maal jaajarsa? Boorsaa. Selama lisa aja dong, kopi aku nonton nasi jaru. Boorsaa kan keetiif kophee kan kee wal fakkaataa godhadhu. Moodeelii taataa. Adaraa'u. Manju. Manju. Enggak. Gaggalchitee hin laallatin miciyyootana fuudhanii awwaaluun sunuu dubbii birooti. Fooqii torbaffaarraa namni lafatti shimbirroon taane namni akkamiin lafa toora torbaffaarraa gabbu'ee dhaabbadhu warri ganda sanii guutuun akkamitti to'annoo seeraa jalan oolini dhaggeeffadha. Ani gaafa nuti Yaman turreetti michoota kaatiitu doora sadaffaarraa darbame. Michiyyoo warraa darraati. Meeshaan garaa keessaa guutuun ni dhoote. Viidiyoo sanillee harkaa hin qabu. Yoo barbaachisaa taate akka isiin taate mush fooqii goggowwaa Itoophiyaadhaa san dhiisii jechuu barbaadeen. Duuba ammaan tana haaluma saniin calleessumatti michiyoo tana fuudhanii qabrii keessa gakkaayanii afaan naqatanii as deebi'anii keessa kutanii sagaxeen takka ni sharmuuxaaf ajjeese. Namni akka torto eenyu mucaa suudii jiru kana maqaan isaa Hafarsoon faan ni sharmuuxaaf ajjeese hoggaa jaan maal jechuudha nuti maaltu nu dhagama akka dhalattoota ganda saniitti maaltu nu dhagama. Keessi keenya osuma madaadhaa cal jennee tetteenyaa baalaa gizee Finfinnee keessatti abarshiidhaan hin naan jette. Baalaa gizeedha warri dhiiga siidhaa dhoyse maafiyaa Finfinnee keessatti wal jaartee guyyaa adii maakiroofiin mataa keessa nama dhoytu. Tasanii eenyu hogganaa yoo jette daalachaa faadha paartii isaati. Maalirraa achi qaqqabdan? Akkana gabbaasaadhaati dubbadhaadha. Ayyoona barbaadan Awustiraaliyaa magaalaa Birisbeen Kiwusilaandi keessaan jira. Koottaa manatti kaleessa obsaa dajjeebnettanii sagalee xiyyaan olii gayyaatanii. Koottaa Muhaamiidhaas binneeti waa hunda xabaqaa looyara binneeti isinirratti Andu'aalam mana hidhatti ol deebi'a gatii isaanii argata yeroo gabaabduu keessatti. Gatii isaa akkam seeraan itti gaafatama. Biyyaan akkaanan biyyaan jirutti heeraa fi seerri biyyaan jiru nama ajjeesaa naaf hin ayyamu. We need peace. Nuti nagaya ka barbaannu kanaafuu seeraan itti gaafatama to'annoo seeraa jalanii oola hayni miskiinaatiis gamtaan shamarran addunyaadhaatiis ol ka'aadhaa dhiiga michiyyoo tanaaf almaddaadhaa azmaarii tokkootiitu intala injiinara Abdii Hegeree intala biyyaa ajjeese akkasi quba qabaadha aandi azmaarii yetaraasawu sani hawanni ajjeese michiyyoon injiinara Abdii biyyaati michiyyoon intalti obbo addunyaadhaa dhaggeeffadhaa isiniifiin hima maarsi bazaa immarraal jettee dhiifama galatooma arraba waa waliin galchuu hin dandeenyu. Arraba miti takka gandummaati jettu kanaani
obbo Addunyaani gosaanoo ta'e Chaata nurraa buuse Abu Rashidan always nama faallaa deemu. Nuti gosarraan galaynu. Anatti gosummaadhanoo ta'e Nuti gosarraan galaynu. lubbuu namaa hookanii lubbuun namaa gondummaadhaan qabu ta'e inni ana gosa kooti Harargee Rashidaan nyubbise caalaa deemsa Rashidaa deemsa ho'i gaafanna. No, Abu Rashidan odoo ta'e gandummaadhaan odoo ta'e Rashidaa koo deebi dubbiin kanan bunyi qotoma. Chala. Gandummaadhaan Gaafadhu. waa'ee lubbuu namaa gandummaadhaan yaaddu. Masfiin gaaffiin siif qabame. Gaaffiin ani isiniif qabu Oromiyaa keessatti yookaan immoo naannoodhuma Finfinneetti namoonni shakkii lubbuu namaatiinidha kan Andu'aalem Gosaa hidhame. Namoonni immoo gidduuma kana kan hidhamaa jiran jiru qeerroon jechuudha yookaan dargaggoon Oromoo kan hidhamaa jiran jiru. Akkasuma artiistota kitaaba barreessanii walaloo kan dubbisan kan immoo Itoophiyaa Airlines irratti Joon Daani'el Mucaan jedhamu tiktookerri hidhame. Jarroonni kun amma ji'a 3 ol waggaa mana hidhaa isaan jiran hin beekamne sababni isaanii hidhamaniif hamma yoonaa hin beekamne qeerroowwan kun mucaan kun garuu mana inni wajjiniin jiraatu keessatti shamarreen kun lubbuun ishee ba'eera. Lubbuun namaa akkamittiin amma kana rakasa ta'ee namichi kun firii ta'ee gadhiifame jarri sun garuu sababni isaan hidhamaniif akkamittiin hin beekamne jedhame jarri kun akkamittiin amma kana hidhaa keessa turanii inni sababni inni hidhameef beekamu akkamitti ji'a 3 gidduutti ba'uu danda'e kanuma duwwaanaa deebistuu galatooma. Deebisuu kan Joon Daani'el faanti ragaa qabatamu lafiitii qilleensarraan buunu jedhanii viidiyoodhaan kan mul'atedha. Andu'aalemii dhimma siyaasatii miti. Dhimma namoota dhuunfaa hedduutti hojjetamedha. Mucaan kun mana keessa jira, niitii isaatii wajjin jiraatti kun dhugaadha. Poolisiin kan godhu ragaa odoo mucayyoon tun bakka biraatitti duute forensikii Kan taaptaa godha mee hawaasa. qorannoo biraa barbaachisa. Mucayyoon tun bakka kuftee kaatee hospitaala geessee duute. Poolisiin kan godhu Minilik hospitaala geessee forensik mirmaraa waan ashaaraa jiru fudhatee amma poolisiin federaalaa duraan Itoophiyaa keessatti qorannoon kun hin jiru. Amma qorannoon teeknooloojii kun jira. Namni tokko hoo harkaan si qabe sa'aatii 72 keessatti ashaaraan isaa harka keessatti nafa san irratti argamu kan agarsiisu maashiniin amma poolisiin federaalaatti qoratu jira. Namni harkaan si qabe Andu'aalem ashaaraa kenneera. Harki isaa qaama ishiitirra jiraachuu gizee ishiin duute san harki namni tokko gaa hoo nama darbu hoo ajjeesu hoo kan silliksee harkaan qabe hoo kan immoo qaamaan itti wannoo hidheeti ashaaraan kun hojjetameera. Bakka kanatti dhiifama hojii yeroo takka bakka kanan see qaba dhiifama hojiitti deebita. Dhiiga ishii mana keessa saleena gubbarratti dhiiga ishii argame buna danfeetu gannaqame jaanii itti qoosanii dhiiga sana akka sirriitti hin maraammarin dhookeessa. Anamma alubaaltaa kanaani alubaaltaa isinaa sokkanii moti ani kanana haasa'aa jiru. Poolisiin ammas na dhaggeeffadhu. Ammallee mana hakiima keessatti waraqaa ishiin maraammaramtee waraqaan barreeguutu akka waliin baanee poolisaaf akka hin kennamne manatti godhatan. Waraqaan sun amma ba'u jira. Na dhagaye inni lubbuu namaa siyaasaa moti. Andu'aalemis Qananiinis poolisii biratti qixa. Akka isin gandummaa yaaddan kana poolisiin ijaara. Poolisiin saba tokkoo miti kan hojjetu. Federaal poolisiin sabaaf sallammoota kan qorannoo kana hojjetu. Waraqaa san akka ba'u maaliif dhoorgan gaafa san marmaaraa gaafa godhameessa. Andu'aalem nama hoo ajjeese wanni mucayyoon tun saba biraatii moti odoo yaadame saba biraa waan jedhameetillee siyaasa amma jiru kanaa walitti qabsiisamuu hin danda'a. Mucayyoon tun saba Oromoo keessaa kan dhalatte
Mucaan kun saba Oromoo keessaa kan dhalate siyaasan qabu jecha. Andu'aalam mucaa kamtu Oromoo keessa dhalatee miti. Ati eessi jirta? Ati Mucaan Oromoo kan dhalatan jiru. Koi. Masfiin ati dhalataa isaati ati eenyu? Eessatti? akkam? Isaa kun sirrii huccuu inni uffatu. Ati dhalatuma isaati ati mataa kee. Gaafii Poolisii taate. Aksan Koi gaafii gaafadhame? Masfii warra diigamsi nyaata. Inni Maaloo ijoollee gaafii kun hafatee Oromoo ta'uu hin beekamu. Tortoraan. Amaaraa afaan Oromoo gaafii kun hafa deebisuu dhiisa maaloo Goota akka namni keessanii kun Oromoo taatanii jirtu anabis. Afaan Amaaraa Ati warra isaati jedhe bara gaafii kun mee mutu kana dhaqa. sirraa barbaada. Ulam. Caancoo beektaa magaalaa Caancoo. Okay, ati Oromoodha mi? Maaliif maqaa maaliifaatiin maqaa kan barreeffattee deemte? Maal abbaa keetitti si galcheessa? Ati gabi diqaalaa asirra teessee faannoo wajjin asirra. Dhaggeeffadhu caalaa dhiisitu caalaa. Waan Amaarenya godheef si hima. Teedii. Akka dubbii itti dhaggeeffattutti deebisaa yoo deebisuu dadhabde beektee nama kana gargaartiisan gargaartii miti. Masfini ani isa wanni hin beeku miidiyaa irratti takka jee labda dura. Lammata dhaabbii namaatii fi deeggara eenyu deeggaraatti waliin dubbachaa hin jirru nuti. Akka dhiinni ilmaan Oromoo kagannaqame kuni sirnaan obboleeyyan keenya oguu dubban akka alagaan nuti ittiin duulle waliif morkinuus wal morkuu baanus Murshidaa keenya qoy waa takkas hin jedha. akkamitti Ala gaafii. nagaaddeemu. Dhiiga namaatti fi alagaa maal tolfi fide? Mee qoy. Maal akkamii? Maal Alagaa nagaaddeemu? Murshidaa ni yaada siin hin beekani. Kalee gargar sigiraan tures dhaggeeffachaan ture keessa. Habarashida jen. Qoy habarashida. Habarashida teenya. Tarroo guddoo dhaggeeffadhu. Dhiiga namaatii fi Amaara waal tolfi fide? Namni tokko namni kalee arrana allaa dhaggeeffadha. Obboleessi kiyya. Nama bakka ammoo obboleessi kiyya yoo wal dhabnee obboleessi kiyya dire Amaaraa miti inshallah namni duraan nam zariiti ajjeese jirsan yoo dhufe guyyaa dhiiga kiyya hojii dhaabbate naan tokko waan. Sigalee dhiiga sampa'uu dabalee wanti itti barbaachuu qabdu Amaaraa akkas ta'e godhee Amaaraa akkas godhee anda wala mataan isaatu iyyuu Amaara. Miti niin galu mataan isaa iyyuu Amaara. Hin qulqulloon namatti. Oromoo ta'uu hin mirkaneessu. Dhaabbadhu. Fixadhu Rashida. dhaabbee dubbatte fixadhu. Illeen gaafiidhaan Dhiisaamee ani abbaa Mee obsa kaabadhu haa mee gaafii. Mee obsa nagatu. diriirtee dubbattus obsa maali gaafii akka gaarii fixadhu dhaabbadhaa kaa maal taata maal Rashida. Giiftii koo waan siin jedhamee dhaamsa xinnoon sii qabaa dhugaa dubbachuu Maanaa ta'ee. qabaatte inni waan mana gaafateete haa inni fixadhu. Abu Rashida is my to girl gentun always negative ida. Namni si fedon jiru. Ishiin Nagaa nagaa turte bee. Meta qoy meta qoy. Akkasimti. Meta qoy jiru qoy. Meetaan eenyu dura nama beektanii meetaa? Eessatti aboroshiidhaa eessa abbaa gadiitti beekta? Eessa abbaa gadiitti beekta aboroshiidhaa? Wal kabaja walitti Eessa abbaa isaanii beekta? Anu duuteetan si beeka. Manni ni naannoo